بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كم جرتن نجيا فيادا دعوتوني فيسبوك إبسادوغا وري سجلي دقيسن لكو استكتكتو قدفا وصوص قنتان إيجل. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله وبلين كينيا أكو قويا جمتا سجنتا تكوالين إيجالي توري سجنتا نموتو بالبلي يادا أوفي بلسان خنجو جتو تا إيجالي ولين توري تقويا جمتا نمني هدون قويا سجنتا ديرا قفاف تورتي بالبلاني جنات ديرتي خفلو توري جنات ديرتي هركدو توري arramoo shamarran keenyaaf gaafii isaan irratti hirmaatanii yaada isaanii kennachuu danda'an waan hedduu hawaasa keenya keessatti wal nama gaafachiistu, akkasuma immoo waan hedduu hawaasa addunyaa kana biratti yeroo takka takka rakkoo fidduu biyyoota tokko tokkotti akka aadaatitti mul'atu, ammoo biyyoota biraatitti akka qaanyiitti mul'atu biyyoota tokko tokkotti immoo waan godhuun hin danda'amne sanirraa haasoinaa shamarran keenya hoo yaada kanarratti mee ilaalcha akkamii qabanii isaanoo maal itti dhagayamaa waan jetturraahi sagantaan guyyaa arraa wanni isiin jettu shamarran keenyaa fi gaafiin sagantaa tanarratti shamarran qofaatu bilbilee yaada isaanii kennachuu danda'a. warri dhiiraa ni gaafatan, warri gaafii dubbisuu barbaadan immoo mata duree irratti barreesseetiin jira, yeroo yerootti irra deebi'eetiin isinii himaa. Gaafiin wanni isiin jettu jaarsi kee yookiin abbaan manaa kee yoo dubartii biraas irratti fuudhe ni himattamo, ni himattaan san mana murtii geessitee kasastamoo narratti fuudhe jettee yookaan ni sokkitamoo darsa kee guurrattee warra keessan bira galtamoo yookaan immoo abbaa manaa kee kanaan waan narratti fuuteef si wajjin jiraachuu hin danda'u na hiikii na gaggeessii jettaan waan jettu waan tana wajjin laalla jechuudha. Osoon carraa isiniin kudhan haa fuudhu maashaallah. bilbiltanii yaada kannatan yaada asirratti koomentii irratti sumaa kannachuu ni dandeessanii bilbila yeroo gabaabduu booda isiniifiin barreessaa. Guyyaan arra shamarraniiti, warri dhiiraa dhageeffatanii shamarran keenya yoo isin irratti fuutan isiniif hayyamammoo yookaan isin kasasammoo yookaan darsa guurratanii isin jalaa deeman waan jettu irratti qophii bareedduu sagantaa takka waliin laalla. durame shari'aa islaamaa keessatti jaartii irratti jaartii fuudhuun tun akkamiin laalamti? yoo hawaasa keenya biratti as deebinee kalaallu taate hawaasni keenya akka ni sokkita. Hayya abdattu ni sokkita hin sokkin dura waan hadiisni joo dhageeffadhu. Obboleeyyan kiyya shari'aa islaamaa keessatti yoo as deebinee ta'addudu zawjaat haadha manaa heddummeeffachuu haadha manaa heddummeeffachuu irraa jennee yoo kalaallu taate waan hedduudha irraa dubbachuu dandeenya. Mee sanirraa yeroo daqiiqaa 5 hanga 10 geessu takkatti rabbi subhaanahu wa ta'aalaa shari'aa islaamaa keessatti maalii fi haadha manaa heddummeeffachuu karaa godhe? Shari'aa islaamaa keessatti jaartii takka ol fuudhuun ni danda'amti, 2 fuudhuun 3 fuudhuun 4 fuudhuun ni danda'amte. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam akkuma beekamu dubartoota hedduu fuudhee jira. Nutoo akka rasuulaa sanitti dubartii hedduu walitti qabnee fuudhuu ni dandeenya. Yoo dubartii hedduu takka ol fuudhuu feete maaltu sirra jira waan jettu, ani immoo dhiirti teenya dubartii haa heddummeeffattu osoo hin taane yaada hawaasa keenya keessa jiru. Hawaasni keenya ilaalcha akkamii qaba? Rakkoo hedduutu mul'ata. Hawaasni keenya irree heddumminaan akka waan jaartii irratti jaartii fuudhuun haraamii faa dhibbaa dhibbatti jala muree sararee matatti if himee jira. Okay, ati sirratti fuudhuu isaan namni yaada hedduu kannachuu jira. Inshaallah daqiiqaa muraasa booda bilbila isiniifin bana, bilbiltanii yaada irratti kannatan. Mee waan rabbi subhaanahu wa ta'aalaa hadiisaa fi qur'aanarraa jaartii tana heddummeeffachuu waan jettu daqiiqaa 5 isinitti himaa. Shari'aa islaamaa keessatti jaartii hedduu fuudhuun maalii jedhan?
شكوتين إسلاما أكن يتي أولا حكم التعدد في الإسلام حكمي جاردي هدو ميفتشو النص الشرعي في إباحة التحدد واني أثيقدي تلالو وان شريعة رادفت قرآن في حديث إرقما ربي ترى هذا منا تك لما سدي حق أفوريتي فودون أكمي وان جتو سنرى لالا جلقبرتي قال الله تعالى في كتابه العزيز ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي وإي هذا منا تك لما سدي أفوري تنفورو ربي دبتا أول لنا تاسين كبينا سورة من الرجاء وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم ربي سبحانه وتعالى كنجا فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهنجا إسني تولي هنجا دنديسن هذا منات الرافورة ما طاب لكم من النساء هنجا إسني دند أمترا مثنى لم وثلاث يخاسدي ورباع يوخا أفر ربي هنغنا بيران دبر سن القرآن خيستي فواحدة جاء ربي سبحانه وتعالى ور أفرفونو هندن ديني فإن خفتم ألا تعدلوا يو إسان جدو حقاني هذا مناخنا هذا منوتي تسنتنا تكاول لما أول في فوتني يو إسان جدو حال غارين إسان كان بلچو هندن ديني إسان جدو والكتم من بلچو هندن ديني فواحدة أو ما ملكت إيمانكم تقوم فودون إسن الرت هاجرات ذلك أدنى ألا تقولوا فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت الآية الكريمة الإباحية حال ملال خنان هذا منا تكاول فودو أك رب سبحانه وتعالى نما هيم قرآن الرا هنغنا لالجرا أوكي namni jaartii takka lama ol fuudhu shari'aa islaamaa keessatti maal guuttachuu qaba dhiirtii ija baastanii hangam fedhan fuudha jettus waan dila kana guutuu ni dandeessii laallachuu qabdii jechuu shari'aa islaamaa keessatti jaartii afurii ol fuudhuun hin danda'amtu ولا يجوز له الزيادة على الأربعة جارتي أفري ألفون هندندمتو وبهذا قال المفسرون والفقهاء وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه جارتي أفري ألفون هندندمتو فقهاء في عالمني إسلام هندنو إرتي ولي جرا أولا نمني شرطين ديرا دبرتي فوتوت مو واحد العدل إسان جدو عدلي والكتمان إسان سنبلشو لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يو صداتا إسان كان جدو والكتمان همبلشو فواحدة تكم قففودون إسنر هاجراتو جاء رب سبحانه وتعالى سورة النساء خيستي واحد را إسنتن هد ميسو ثانية القدرة على الإنفاق على الزوجة نمني جارتي تكاول فودو جارتي تكتي سنس فإن سرت قوتو في دنده فإن مالي مصروفة سرتي irratti baasuu danda'u mana isin keessa galtu nyaata isii dibata isii afata isii uffata isii danda'achuun dirqama nama jaartii takka ol fuudhuu irra jiru jechuudha. Waddaliilu وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله رب سبحانه وتعالى نمهم فودنو يو دنديتي هنكبان فليستعفف الذين متى كبدوتي قام صلاحي بك انتان هندن النكان ديمني ناموسان هنگ ربي قدرة سيخني قدرة عقلي قدرة بدنا قدرة قاماتي في قدرة انفاقا جارتي تيتنا في مصروف خنو هنگ دنديسوتي ناموسان اجتيك كبدو يودت دبدي سومني جاء رسول ربي تلين صلى الله عليه وسلم وبلينكي يا دولون انديانين بالبلنا اتنرتين شوف يدولا ثانية الحكمة من الإباحة التعدد هذا مناهج دمفتشو تنخيسا ربي يحكم ما فوان تنخائه التعدد سبب لتكثير الأمة هذا مناهج دوفود ilmaan muslimaa kun heddummaachuu takkaanuu hawaasni heddummaachuu sababa taati ومعلوم أنه لا تحصل الكسرة إلا بالزواج وانت أكام بكمو يو هاتي مناه الدماتي نمني فوري والهور ملي المون دلتو دلتت اللي حواسني تقبلتي إن هدماتو يجو وما يحصل من كثرة النسل من جراء تعدد الزوجات أكثر مما يحصل بزوجة واحدة
akkasuma haadha manaa takkarraa ilmoo hedduu dhalurra yoo haadha manaa hedduu fuudhanii ilmaan hedduu irra dhalanii jetti warri saayikoloojii fi warri shari'aatilleen. ومعلوم لدي العقلاء أن زيادة عدد السكان سبب في تقوية الأمة. ورّي قلبي غاري كبو ورّي سمون إساني سري ورّي رحمة ربي تتي أمنوا جارتي فودني إلمان هدو دلون حواسني توقو جباتو في رزق إنسان كيستي هدوماتو أغرسي سمالي أكا ور غربي خنا يو إلمان هدو دلتي رزقيتو نمر راجتا إلمان كان هند ربي سبحانه وتعالى نحن نرزقكم وإياهم جاء نوتو أنا في سيفي ورد ألوخنا في علمو دلتسان اللي رزقي أناتو إسن رزقا جاء أكسما شيكوتين سبب أفمال في الدسيتا إسن الرأيين قبابسا حديثة خانو قويا برأي تديبنا أن إسن الرأي تحافور أن جاتشو تنجرو وانو شريعان جاتون إسنهي مجرى ور غريتو حرام وان أكا جارتي برافورون تن حرامي شريعة خيثة تقول تنافو مالجأن فكين ناف شيكوتين يرو دبتو بيجي چاينا تناف فرطن بيجي چاينا تن منام بيلينا توقو في مالي الدنيا تنرى حركة توقو صدفة بيتكا كبا چاينا بيا نما هدومنا سني وجين چاينا تن أمالي الدنيا راقبين بيا أكا مالي قدو بيا صدركا توقو فر أركمت بيا مي بيا الدنيا تميتو چاينتي يو لولاني اللي غارفت سلا أمني مسلمات اللين أكنتي هدو تاني قوة قباتني صناعة أمتا كامباني أدى فاكتور غوري أمو دندو تاتي الدنيا تنقوتونو إراسو داتي جاجو تنافو أما أن يادخي يفتد شمرن كنافين خرا قديسة أن يرارفو راجت تنجروني حركنا تنكمنا أنوان وربين جئني سنيهم أني تكملين فودو مالف جنان تكتي سنو دندو ربي بيخا تنافو شمرن كينيا أمر إيغلتني يا دخلنا تشوني دنديسن يا ربي سوداتن إيمو قفان بالبلا جزاكم الله خيرا ولرتي ننيتني حفور ولتن كتنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم لكويسان إسني برز والفتن إيمو قفهم بالبلتن بارك الله فيكم سنجلين خاصة قوية هنقوا أمبرش عمل ولي ربي رافسي ربي خيسن إن شاء الله وبيتنا جزء في كنبود بالبلو خنيش وفما برمسا في جروج جرا أجل جلا جنا من رفله أكمل بالله يودن ديسن هنقو مسجنتان تنقوم تقفا في قافلة برا يعني يرون كسمسو يرون لايفي دبرسو قفا جزاكم الله خيرا والرئيس عادي دم أفر بالبلتن بليس دي فما برمسا في حاجات دادات جرا تنافو أكسنا قبقى بعد وري أن يرو هدويو بالبلاء التنيسي سنجلان كاسو مالف يرو هندا سلكي خاصون دن دينيو جرو جرا تنافو إن شاء الله أمر إيقالي لكويسي سنيبان هذا شمرن كينيا غافين سنغافة دي أبان منا خيسن يو هذا منا برا إسن الرتفوده نخسس تمو منا مرتي ليتنيتي نرتي فوده غربا خنا كبين خينيا داكو دنو جتمو درس خيسن غورتني غرمنا خيسني سوكي تمو صدفامو نهيخي جتني أبا مناخي سر روحي ردابتن تنافيمو سببني أكا أبا مناخي ولا حركة دبادبتي شمرن بالبلتي أبا مناخي ينرتي عفوده ماركو قبو ورجتو أركون هدو الفاتة تنافو أكم غوتن بالبل دراسة نجرا جزاكم الله خيرا والرقا في قبدنس بالبلا جزاكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. سقال الكاسة. وعليكم السلام. هاي سقال الخاص.
bilbiltanii dubbachuu qabdan please bilbilanii usuun hin jiru yaa ilaahi aloo hello Maashaallah guyyaan arra guyyaa shamarraniiti hangama sagaleen siin dhagayamtu dhiifama hagan dubbadhu nama hedduu bilbiluu ture Allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh yaada kennedha yaada kennu kan antara kooti wontin jedhu yaa ustaad hayyee please live ofirraa cufi live si duuba jirtu ofirraa cufi ishi jechuun egaa garuu hin jabaata xiqqoo garuu immoo akka shari'aatti akka sunnaan waan qaqqadame jecha rabbii gatii ta'e jennaan hayyee dhiira yeroo ammaarraa kan yoo diinii qabaate sirriitti kan amantaasaa kan hordofu yoo ta'e hayyee yoo anas bulchuu qixii kanas yoo bulchuu danda'e umaa rakkoon qabu wal qixxa yoo nu bulchuu danda'e waa tokko rakkoo hin qabu garuu dhiirri yeroo ammaa jechuun dhiira hunda ituun ta'in dhiirri gaariinis jiran yeroo ammaa jechuudha hayyee tokko wajjin nu jiraachisuu irra dhiira imaanii qabu kan diinii qabu yoo 2 3 4 yoo danda'e fuudhe kan bulchu yoo ta'e rakkoo hin qabu jedha karaa kootiin. Maashaallah dubbiin tee nagee garuu yoo abbaan manaa keessirra fuudhe akkamatiin hinaaftu nan inaafagaa inni maa inaaffaan sunnaadha jechuun warreen rasuula keenya iyyuu walitti hinaafan turan miti sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Garuu yoo hinaafte dubartiin takka takka yeroo hinaaftu hinaaffaan tu wal dhabdii gaafa hinaafte abbaa manaa kana faa hamtu itti yaadu jirti takkaan immoo waan hin taane walitti maktee abbaa manaa kanarra kijiba kaayu takkaan immoo niitiilee saata biraatirra kijiba kaayu waan akkasiiti. waan akkasiiti jira waan san hin gootu ammaati rabbi si gaafata lakkisa ani godhu waan akkanaa tokkoffaa duraan kan itti isatti ibsu niitii isaa kan fuudhe sana akka inni narraa fageessu walirraa nu fageessu jechuudha bakka tokko jiraachuu hin qabu bakka tokko yoo jiraanne immoo ibiddaaf cidii wal bira jiraachisuudha. maaltu ibiddaaf cidii walitti godhame isinis yoo wal jaalatanii amma biyyoota tokko tokkofatti abbaan manaa dubartii afurfaa fuudhee manuma tokko keessaa gurfaa adda addaa heddummeessee fi akka obbolaatitti wal jaalatanii tokkummaan akka malee wal gargaaraa abbaa manaa isaanii jaalataa waliin jiraatu kun maalii fi sibiratti fudhataman qabna. Na'am inni sirriidha yaa ustaaz yoo akkas yoo ta'ellee keessoon dubartii akka dhiiraati miti jechuun yoo maal ta'e dubarri walitti inaafuun hinaafu abadan. Kanaa jennaan abbaa manaa kooti gatiin jaalladhu jennaan nama jaallan akkanutti inaafan miti itti inaafuun koo hinaafu. Kana innaan akkanni walirraa nu fageessu hanga danda'ameen garuu mana tokko keessa wajjin jiraachuu hin danda'u hin ta'u laatan. Maashaallah obboleettii teenya hedduu galatoomi yaadni kee ifa galaadha obboleettiin teenya waan jettee namni fuudhu kun humaa rakkoon qabu an namnummaan fuudhu kun nama rabbii sodaatu haa ta'u anaa fi isiillee walqixxummaan osoo anallee hin zallamne osoo isiillee hin zallamne kan nu jiraachisu haa ta'u akkasuma immoo yeroo nu fuudhe immoo adda nu haa fageessu bakka tokko waliin jiraachuu hin dandeenyu cidii fi maarree jettee akkas jechuun qoraanii fi ibiddaa fi beenziila wal bira kaayuudha tanaafuu rakkoodha jettee mee warri biraatoo maal akka jedhuuni hubannaa bilis dhiifama haasawwan ture bilbila hayyee. تفضل
warri bilbiltan hundi dhiifamaa waliin yoo laayiviif duuba sagalee kiyya ka dhagayu taate bilbilaniin cufaa warri bilbiltan laayivii ofirraa cufaa booda if dhageeffattan eega bilbiltan booda jazaakumullahu khayran. hayyee aloo neetworkii keessanii rakkoo qabaarra. فواحدة أو ما ملكت أيمانكم آية ربي هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ بياسي كيف gaafii mata duree irra barreeffamtee jirti warri bilbiltan hundi gaafii fi deebisaas qopheeffattanii akka bilbiltan amma booda irra deebi'ee gaafii isiniif himu gaafiin akki jettu abbaan manaa keeyyoo sirra fuudhe mana firdi beetii dhayxee kasastee rakkina itti gootamoo darsa kee guurrattee gara warra keessanii deemtamoo akkasuma immoo nahiiki jettee ruuhii isaatirra dhaabbattaa waan jedhu gaafiin guyyaa irraa shamarran qofaa fi akkuma dheengadda dhiiratti harka tumu durtan arra dhiirti harka isinitti tumu jirtanii mee warra injifatu laallaa deebisaa keessirraa eegana jazaakumullah tafaddali. akka ustaaz ani darsa kiyyatti guurradheen deemu firdi beetillee deemu. hayyee. dhiirri fuudhuun dubartii takka qofaa miti rabbii akka dubartii afurii eeyyameefi. hayyee. yoo wal qixxeessite waan nu rakkoon hin jiru garuu dhiirri ammaa takkaayyuu waratuun rakkoo guddaadha yoo inni waan nama imaana qabu ta'e yaani namni imaana qabu nama dararu yoo nama imaana qabu ta'e imaana isaarra hundaa'e inni dubartii kan inni narratti fuudhu anuu deeyyamaaf yoo inni wal nu horachuu danda'u wal qixxeessee waan horatu ta'e ni deeyyamaaf akka inni fuudhu maaliif waan narratti eeyyame waan ta'eef kunumaa rakkoo hin qabu inni jamaaf dadaan akka fuudhuuf. mee gaafii takka si gaafadha yeroo abbaan manaa kee akkam sii ta'e kan akka ati lammaffaa sirratti fuudhu hayyamtuuf dhuguma hime rabbii kee yeroo akkam sii ta'e. yaani abbaan manaa kiyya nama imaana qabu ta'ee ana diinii na barsiisu ta'e ijoollee kiyya karaa diinii irratti nama guddisu hayaata islaamaa kabiku nama yoo ta'e nama aalii kiyya kabaju yoo ta'e nama na kabaju yoo ta'e yoonis na gaafate yaani bultiin nu filachuufu wanni nu bulchuu danda'u yoo jiraate ta'e akka nu lamaanuu dararamne akka ishiileen dararre anallee rarre yoo nu qixxeessa yoo ta'e kana laalee haala isaa fuudhi jedhee anuu eeyyamaa fi ani eeyyama inni fuudha isaati oduu innuyyuu nan gaafatin jechu anuu nan eeyyamaa fi haa fuudhu waan haratti eeyyamee sirraan onni isa dararuuf yoo wal qixxeessuu danda'e jechuudha. Guyyaa qiyaamaallee isaatti batama yoo nu dabarse cinaan isaa dabee kan ka'u isa waan ta'eef ana uma tokko rakkoon hin jiru jedhaaf. Okay, ani garuu akka itti yaadu maashaallah galatoomii bareetii teenya akka itti yaadu gaafa abbaan manaa namatti tolee waan namni fadhu hunda kan namaa guutu ta'e dubartiin abbaan manaa san dabarsitee nama biraatiif kennuu waan ulfaattu na fakkaata. Mee walumaan hubanna gaaga dhumaatitti tura nama hedduu bilbilu jira. Hayyee. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف يدا؟ نجى غاري غرو عرب ويان سجنتا دبرتوتاتي يا أتو يا دك أبدمو. أيه. يا دك أبا. هاي مي كان ندو عر غرو شمرن كوفا فسو قدي سنغاري أتي إيجا بيلت كان ندو. شيكوتا يا دك إنكم فتاة تقول يا دك أنا ولي قلاتي. أوكي هي. والنتي دين الإسلام ردي واني يروكنا جرو. أيه. ilmaan namaa jechuudha. Ayyee. Diinii kana ammaantu akka isaa barbaadan dhiirallee haa taatu dubartiillee haa taatu. Ayyee. Kanarratti yaalii gootanii qabsoo godhu jirtan jechuudha akka ilaallu yeroo hundaa. Saa. Kanaafuu garuu wanti barbaachisu wanti amma yeroo kana deemaa jiru kallattii hundarraa fi namoota asirratti dawaa godhanii sooshaal miidiyaa kanarratti dawaa godhan irratti yeroo kana dhiyeenya kana baasii tokko as wanti adeemaa jiru jechuudha. Ayyee. Dhimma dubartii fi dhiiraati. Irra caalaan namoota hedduu wanta kana kolfaa fi irratti wanta barreessuu yookiin waan akkasiitti deeffatanii jiran. Okay. Maaliif kana siin jedhe sheekottu kiyya? Ayyee. Nuti ilma
hayyee nuti diin islaamaa jalatti waan sodaa rabbii nutti dhagaamee jechuudha. hayyee waan nu gootan sun kan isa jaachisu kan nurraa badiirraa akka of barru nu godhu argite kan nu beeksisu usul nutti himtanii dura imaannu diiniinuu nun seenne fagoo irraa jira ummanni kakaraatu dhabee jira guddanne teknooloojiidha jedhanii jechuudha. hayyee teknoolojii kana kadiin irraa nu fageessu nutti fakkaataa akka ofii keenyaatu jechuudha. tole namni guutuun asirratti deebiseera diinii islaamillee. tole Keessa isaa duubni isaa hojiin isaa wanti ilaalamee argamtuun jijjiiramee jira. Kanaafuu jechuudha. Okay. Sodaachisa akka olomaaota ustaazota biraatitti sodaachisanii afaan birooti warroonni jiran sodaachisanii tawbaa irratti ummata himan akka kanan nu sodaachisanii waan rabbi jedhu osoo nuuf ibsitanii waan gaariidha jedhaa asirrattillee dheerattee galatooma. inshallah jazakallahu khairan inshallah sagantaa waan ati jette tanarraa fuula dura bal'inaan haasoynaa galatoomi inshallah obboleeyyan shamarranii yaada kanadha suudaan irraa warri bilbilaan bilbiltan I think maallaqa isinirraa nyaataan sa'a please imoon bilbila jazakumullahu khairan mee hayyee hello jamaata hojjeme bilbilaan hin bilbilinaa imoon bilbila Hello. hello ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه استاذي بارك الله وجزاك الله خيرا. وياك قافي جيران الشكاتي صح؟ yoo gaafii if duuba deebi'iitii gaafii mata duree irraa dubbisii nutti deebi'i warri bilbiltan yaaduma qofa kennachuuf bilbila jazaakumullahu khairan gaafii gaafatamtee jirti الو. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بليس وري بالبلا حركات بالبلتن إيمو قفان بالبلا جزاكم الله خيرا ما لك إسنر رانيات بالبلي إيمو قفان بالبلا أبليتي تنيا هاساي وري بالبلتن بليس يرو قبو جرتني قاف إسن جلا كاي نما باجي بالبلو جرا يادا كيسان كيندا كيسابا جزاكم الله هايه تمام يا إلهي هاي مه ورسودي بالبلان بالبلتن حاسة وسجلا خاسة الو. السلام عليكم وعليكم السلام ثالثة. هيا تفضل ايه وني فريقا جدولة الله لما لي بتاني مهدرة وني دعوة وني أرني كنوا وانا كتبت مرزوين عيبت نزيتا. ما تدرين أبا منا خيوس الرفودة ايه ني خصستمو درس قرتك مالي درس قرتتي غرا ورا خيساني ديمتمو تكانمو نهيخي جتان والله أكرت جلون أكخيات أكنا ما مثلا رأي يوم ثاني أكما مثلا خيات خلين ديم ساتنا ديم سوات هذا أيه يدل يونين أن بكري جمع يون أن مثلا نجوانو تهيج خنهار على الفجر يونين أن يجاب كسمي وان كان جنبي سلسلة الرئيس رسنا الرفوه دنجة هلا جزاك الله خير لكن نبرة جرول عليه ما ينقو دنجة صورة ملايون أن نبرة خرجني خجر عن صادقة فرما خنّي تيجي جدي سيف ديوه وان نخاف جزاك كذي برجعي يا يوسف رفودة نجي جتيني تما برادين ayo gatanya cuma karena kita kira gatanya senasi ini gatanya cuma gatanya senasi ini karena kita nasi itu jurusan rasis betul ya boleh itu ya tuang kana ulagan ada serasa unsur nasi kan kenyal deh ahli wasana saya ini kalau lagi bikin berada mama dia mantek kali nih guys دبين تناجي ما شاء الله جزاك الله خيرا ayo assalamualaikum عليكم السلام وبركاته جمالي please أقول لامس الو هيا جمالي خرمنا ديم بليز خرمنا ديم خرمنا هيا بليز هيا هاسوا
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وانت نتكلم بليز وانت نتكلم نرجع سوجل. هاي خلنا دي متي خلاص. نعم رب شو ترتاح. هلو الو أسين بي جمالي. هلو هلو يا ربي هاسا لقي امتي تكو أنا أبسا هاي الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله أستاذ كافي سنوفيس سنرد رماتو بلا. هاي كافي تسمو دبسي جرا بمنا يسرتي فوتي دتاكي غورتي دي ساموني كاسا سبا وكان مرو إشارة تابتا تجرب كافي سنوتي. يس. إيجان يا كيادو كوتيتي دوغا دبتو جيتنا نرد فودو نجالة أكثر فولوني جالتا. أيني بس وانا اللي بربادو أبا مناس الحكومتي نما حكرتي قلت هاتو أنا في سيول إبتي إجتكون إلى مالي إساني سردي وفيني أتاني سردي كي ينعدا دبلت كمون تكون ربيني. هاي هلو وري بالبلا حركاتهم بالبل تمبليس يادنا ما الدمورنا. اوكي اتفقوا في نيلا جيم. إني قصدي نما حق أقول هاتو. يوكاني أنا قلت أنا أقولك أبي شيء كذا دينكمني أنا كذا أبي شيء كولينكمني إني قصدي حق أجل أجسن أكا سير الشريعة في بوجه مهاوس كمالي أني ناس دبلة مشاني. وري ديراكي جو أما وري أبام مناكي يا نرتي هافودونين هيما جو ورا جالل أبام من إسانين كابني. إني ما شري دا إسان مولا من كاس جداني نما هو بنو كابني مالي نما هو بنو كابو كاسة كسيجي سموتي مالي بي. أوكي. نما هو بنو بتون كابني جدي يا دانا كبير. أوكي ما شاء الله جزاك الله خيرا. كلتهم هاي ديفا ما وري بالبلو ترتا وي والكتيسو تري جزاكم الله عما سر الديبي جرا بالبلا يا دخي سن كندا. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي أستاذ أني أوصو أنا تيجي حفوظ جدا. هاي جاللي إني أنا أفقبو هنرة تانان فود إنجدا ولكن جاللي إني نفقبو نهرة تانان نفيد إنجدا. ما أكا سفكاتو تأتي أبان منا يو هذا منا برا فوده. جاللي إني أصون فودين سيكنو في كأيجا جارتي برات اللي أرجت سيكنو توكو جتي أمانتا. نانا وانا. أيه. كتي واني جالة دوفنا نمانا جالة اللي إني إسا أنا أفقبو سني هرة تانان. أيه. قد يزين ديمو. يو إرتي قد يستدمت. إجا تكون نوني لالو تانان قد يزين ديمو ولكن إجا تكون إلى لتانان جالة اللي إني أنا أفقبو هن إرة تانان إسا وجن إنجراء تنجر. ما شاء الله جزاك الله خيرا. obboleeyyan keenya wanni isin hubachuu qabdan sagantaan tun wanni qophooytee fi ani irraa haasawa jiru
jara dhiiraa akka ka'anii jaartiin lama sadii afur fuudhan osoo hin ta'in hawaasa keenya keessatti wanni kun akka hedduu nama haaseessisu akka guyyaa irraa gabba'ee namni hedduun illee ustaazni akkana jedhee ibsaan akkana jedhee ibsaa dhugaa akkana jedhee na arrabsu osuma beekuu waan kanatti seene garuu wanni sirriitti isin hubachuu barbaaddan hawaasa keenya kana keessa yaada garagaraatu jira waan hin beekamini jira hadiisaas isinitti himna wanni hundinuu waluma cinaa deemti kun sagantaa mataa kiyyaa kaniin an ifii jaaladhee haala namaa baruuf saayikoloojikaalii addunyaa tanarratti showii adda addaa dhibba meeqaatu deema kan namni irraa waa baratu kan namni itti bashannanu kan namni yaada ofii dubbatu nama laa dhiphummaa qabuutu maalii wanni akkana wanni biraanii dhabame kana haasoytan jedhanii ati immoo wanni warra akkasiitii wanni jennuun ati immoo wanni biraa taati laaltu ni dhabamtee isin jenna warri yaadni kun hin tahiniif keessaa bi'ee waan biraa laaluu ni danda'a kuni yaada mataa keenyaati mari'achuu jirra shamarran yaada kennachuu jiranii ilaalcha shamarran bira jiru akkasumatti tanaa miti tullallaaftuudha waan kanarra gurguddoo waan hawaasa keenya keessatti yeroo hedduu wal nama falmisiisaa gabbaasee hawaasa keenya keessa sodaa haqu akka namni yaada ofii kana ifaaf bilisaan kennatu godhuudha kaayyoon sagantaa kanaa guddoon kanaafuu akkasitti hubachuun gaariidha wanni jalqaba irratti garuu waan hadiisa isinii kaase waan kitaabni jedhu akkuma beektanii fi namni keenya baay'een shari'aa walii yeroo walitti dhufu wanni kun haraamii rabbiin hin jaalatu jechuu filata shari'aa islaamaa malee jirtu akka namni jaartii takka fuudhee takkitti waliin haala gaariin jiraatu kan nama ajaju kanaafu akkasitti hubadhaa sagantaan kun sagantaa dhiirti warri dhiiraa kan harka dhoytanii ustaaza maasha Allah arraa eegalee maal jettan ani gabba'aatuma arra fuudha isiniin jechuu jirru garuu of qusadhaa if booda deebi'a akkami yoo fuutee haadha manaatii bulchuu ni dandeessa fadhinnaa isaanii guutuuf ni dandeessa masruufa sirriitti itti kennuu ni dandeessa haadha manaa yoo lama taate yoo sadii taate yoo afur taate isaan kana sirriitti osoo takka takkarra hin caalchisin ija takkaan qalbii takkaan onnee takkaan jaalala dhugaa isaan afuraniifu isaan lameeniifu isaan sadeeniifu kennuu ni dandeessa waan jedhu dhiirri if haa gaafatu akkasuma dandeettii quduraa isaan gammachiisu haa taatu quduraa maallaqaa haa taatu waan isaan itti haajaman guututti kennuufi haa taatu waan kana hunda ni dandeessanii warri dhiiraa if hubadha akkasii shamarran keenya inshaa Allah itti fufa jazaakumullahu khairal jazaa ahsanallahu ilaykum dhiifam warri bilbilaa turtan hayyee السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ دامنا نقابو. تفضلي. إيه. أنا أكا وسطي يبقى كبوي جاسكي أكا نرسل من بربادو. أكا سرت. أوكي. أجي أماجرا. نيلا جاي مسرتي تفوف سلقيا جرا. Kenapa akasan itu akan ada forum berbadu? Wah sekali nak mulai mau menjadi berapa forum berbadu tinggal Kenapa akan ada forum berbadu jadi dia? Jazakumullahu khairan. Haga amma obboleettiin teenya takka abbaan manaa kiyyaa akka haadha manaa biraa narratti fuudhuun barbaadu jettee warri hedduun immoo innummaan rabbi haa sodaatu malee haga fedhe haa fuudhuu itti rakkannu jedhanii. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. بارك الله فيكم أستاذ جبار كان نقول في السنة وقلتهم وسنين جدا جزاكم الله يوم ضم مناكب بفرق اتفوا فيني لقيمة كن سجنتا مريتي ملئ كن سجنتا مريتي ملئ سجنتا مرتيتي متي جزاكم الله خيرا وبليتي تنيا نتوركي تولك تفضل تدبي جزاك الله أنا مهدوب بالبلا أوكي ألو هلا وعليكم السلام ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة أستاذ يا دحين نقافة الثانية إيه أنا يعني كي أجت وده حقيقة لم يكن دينو قالوا هنا فاني مجرى أكن ردي فوقهم فعلوا قالوا أسوق أباتي يجورا warri bilbila harkaatiin suudaanii fi bakka adda addaa suucudii fi as keessaa illee bilbiluu jirtan
بليز غير إيموتين بالبلا أكا مرقى وبليان كيسانين ديبني وري إيمو بالبلا فاتوني بيخا وانت كل أمانو اتفوف اتفوف أمانو في الدول فاتا غيرو شبرن هندو بيخو قبان وانتا خانا جدول Ani wajiraati namni sabrii hin argata garuu bakka imaan hin jirretti haadha manaa biraa wajjin jiraadha iji tokkoon nu laaluu qabame namni ka jedhan kun walla hedduu ulfaata jechatti salphaadha malee hundaafuu obboleeyyan akhiraa shamarran maraafuu jechuudha innaa diinii irratti jabaatanii imaana yoo baratanii jedhan inshaallah wanti hunduu galmani gaha ani wanti dhaamsi isaaniif qabu ammootu hin deemina badinaa biraa hin taasisina jaarsa keessaniif hin jedhan ani kiyyaaf garuu hin deemu biraa hin kaasasille obseetu majiraadha duniyaa hagamii jiruun duniyaa suni. Jazaakallahu khairan galatamu obboleettii ta'in. Shukran masha Allah yaadni garagaraa ka'u jira warri yeroo takka bilbile lama akkam bilbila ayyee jazaakumullahu itti fufa. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. نجا فيا الحمد لله تفوفي إن شاء الله نتوركي تقول كتير فدو تدبي إنا مبايع بالبلو جرا ألو أستاذ أيوة أنا كي رأيك كم تقول ده غافي كم ده غافي أكمي أما أنتنا فكرنا فايونين غوية تقطع جارتي لما فوله هاي أنا جمتي إن شاء الله سن يرو براي رادو بنار سجنتا دبرتوتا تقول تومي يرو براي سنيدي بسقافي كذا إن شاء الله جزاكم الله خير إن شاء الله السلام ور إرادي سيرماتشو فدا دينغد إسنو غويا كينيا دفتنيتي ياد أدادا كنتني ندسني كننا يتشاجرني haga dandeessanitti wal saama warri dhiiraatis baay'een akkam yoo bilbilee jedhanii hayyee السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي. أستاذ ما شاء الله جزاكم الله خيرا سنين جشا ما شاء الله قافين كسني ويا دبري دادا أنا كم كوتيتي جالسك يا نام ربي سودا سوتاي نمان هندا يجتو كولا ليو تاني يا ما في دوران رسا موتويو مالي فكفولو يوكيني وانتو كتكوفو يجتو سبب بيفولو سني فيو وانا taate nee yamaatti bika sababa sannaafise walii galteedhaan kan jaalalli kiyyan hirdhanne kan jireenyi kiyya kan duraarraa hin jijjiiramne yoo waan ta'u taate nee yamaafi yoo yaadni isaa fi haalli isaa waan jijjiiramu taate hin eeyyamuun jedhan akka. Jazaakillahu khairan insha Allah. Insha Allah warri dhiiraa tokko malee lama malee tokko hin taatu jechaa jiranii dubartiinis hayyamu jirti ani waan dhugaanatti hin fakkaatu shamarran keenya dila kana bilbilanii yaada isaanii ba'u jiran kun waan dhugaaf jannatti hin fakkaatu mee walumaan laalla jazaakumullahu tufu alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu khairan yani kizan bayna mattola ayyee tfaddali galatum inshallah أكنا ما تقول تانيا نم يسني رجل تقول أكنا ما تقول راس بد إن شاء الله. أوكي. أبا وراك بيسود أبا وراك. هاي. بالبلا بيا أدى لا فرام بالبلو جراني ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جالت يعني خشى مرة وفمودي كله خلنا كم جنبي ما جته يعني خشى مرة وفمودي كله خلنا كم جنبي ما أتي أكم جت أتي شمرن تاتي هيرومتي أبا مناسر تنفودو قرو يا ده كند إن شاء الله إيه قبل بلتي سجلا كاس أبشر جزاك الله جزاك الله ما شاء الله اوكي ور شمرني جلا خاص نار سجنتان تسانيتي
ألو شمرن أرى ديرتي إسنيتي بوكيسو جرتي لينقد شفنات الري شمرن أرى اللي ديرا كسمة فقيسنا هاي ألو ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جافي كيستني كيوم مناك سرتكو درسكم. صح. وركويتي سمباسمي ورب البلان بالبلو كنا يوم اللي نجلا دمو باتي جلا خاصنا بليس ورب البلان بالبلتانين مرة شفتن في فيس شفتن إن دبنا يودن ديسن إيمون بالبلان من إيموني كبار جزاك الله عبالي تفو. Oke, tapi kita yuk apa mana ke surat tifu di tersebut berarti di semua kasus kita. Kasus sulit tersebut berarti demo yuk ini kan negara suara ini ya tuhun dan tahu tadi kasus main manusia kan akar Rabbi jadi tuh sifat tadi anak akar Rabbi jadi mereka betul tadi bersama dia baby itu sudah kan so ini anak kita demi hujat ini demi terapun. Posontan yang kerap jadi ini tidak kabaje anak kabaje ada siapa dia kabaje kan demo yang dikarang ini lagi amuskan anu tuh ada yang itu sudah gitu lah. Masya Allah, dubin saja jawab tu. Jadi mau kiu karena biar dia tinggal di koko berkumpul di mata dan dikaret di mata panjalan simbol di sama nabah sama dia. ما شاء الله جزاك الله خيرا هدو قالتهم بنت جد ما شاء الله جزاك الله مي وانتك دبدا دقيقة مراسة أوبسا ور بالبلو جرتني هذا منا ويت جدا سينا هذا منا ويتي أبا منا أكملي والجالتني أبا منا أكملي والجالتني أبا منا سيكون هذا منا إساخنا sirritti tolchee bareechee sirritti beeka sanii gaafa wayii kaatee abbaa manaa yeroo hedduu waliin turanii ilmoo arkachuu dadhaban fakkaatti yeroo hedduu waliin turanii ilmoo arkachuu dadhabanii erga yeroo hedduu waliin turanii ilmoo argachuu dhaban booda abbaa manaatiin kaatee haati manaa yaa abbaa manaa kiyya kunoo akkanan na jaalatta أنا أدمبه هم فيتو أنا اللي هذا منات كفوديتي أنا تسيخونسا أكما سيخونسا خانت تسيخونسا خيتي فودي فوتي لفتو ملي يجتي أكملي أبا منا ركتي أبا منا نبيخا كدوبرتين هنافتو وانجئين يا هذا مناتية ilmoolee suutuma rabbi subhaanahu wa ta'aalaa turree ni'maa isaatiin nuu kenna kanaafuu ani isin jidduu rakkoo dhufaa taa isirratti hin fuudhu wallaahi akkuma si khaddamu kanatti khaddamaa jettiin haati mana lakkii hin fuudhu fuutu malee ilmoo nuu dhali anillee isii waliin guddisee walumaan mana kana keessa jiraanne je gaafa isii rakkitee lubbuu fidduuf gara boodaatitti abbaan manaa osuma beekuu haadha manaa isaa tana laaluuf guyyaa muraasaaf gandarraa fagaatee eega gandarraa fagaatee ture booda guyyaa muraasa booda fuudhe jedhee waan wahii ashangullitti wahii tolchee akka haadha manaa godhe osoo isiin hin argine fidee waan irra kaa'ee siree isaatirra ciibse gabbahee haadha mana isaa gizee laalu oo nagayaan dhuftee akkam waan deemteef milkooyte milkaaweetiin jira kunoo haadha manaa bareedduu takkaan fuudhee jira dhaqii mana san ciisu jirti fatara itti kennii jedhee duuba dhaabbatee inni dhokatee laala intalti dheeyxee akkamitti abbaan manaa kiyyaa narra fuudha ofuma abbaa manaa duubaa harkistee albee fuutee ablee fuutee dheeyxee nama seetee ashangullitti achi teessusan fuutee ciccirtee ablee itti darbitee ciccirtee abbaan manaa duubaa maal alla yaa subhaanallah maal taate sumaami tan na dirqitee na dhiibdee akkam fuudhu na gootee jennaan abbaan manaa lakki kuno an arrumaan of argee dhugaan seene hinaaffaan qalbii kiyyarra guddoodha akkanarratti fuutun hayyamuu jette abbaan manaa kuno dubbiin an dubbadhu tanaa je'ee haadha manaa san haqiiqaa akka isiin isa jaalattuu san isii agarsiise dhiifama hagana dubbachuufin bilbila laayina cufee ture
وري أما بالبلتم بالبلا إن شاء الله جزاكم الله خيرا وري داوتشو جرتن هدو غلطوما يادا خندا نمني خينا وان خني فيدا خجتني زياده ببريدا خنچوني دنديسني غلطوما ان شاء الله دقيقه هغا هاساو جرول نوهما ان رامفتنا يرو ساعتي تكبوتني نامسا دقيقه هغا يرجرو نوهما جزاكم الله خيرا تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. waa'ee jaarsaaf jaartii haa ta'u kirtanatti fakkaata. Gaaffii argitee jirtaa gara yaada keetii seen inshaallah jazaakillah. Ani akka yaada kiyyaatti jaarsi yoo narratti fuudhe hin fedhu garuu immoo eegoo na jaallate inni narratti iyyuu fuudhu jechuudha. Ani immoo bakka akka inni deemee fuudhu hin barbaadu. Maaliif jechuufi nan jaalladha waan ta'eef itti ni naafa. Jazaakillah baga dhugaa hin ta'e galatoomii obboleettii teenya. haga amma nama lamaatu yoo narratti fuudhee hin hayyamu jedhe warri irra hedduu yoo rabbi sodaate immoo ni hayyamnaaf jedhanii dhiirtiin immoo dhimma kanarratti nuti warra rabbi sodaannu ni fuunaa jettanii yaaddan yoo jiraate carraa biraa guyyaa biraa isinii kennina daqiiqaa 10 qabdan sagantaa tana xumuruu fi jazaakumullahu khairan itti fuufa. Ayyee hayyee itti fuufa. الو الو شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. ايوه سجنتا دورتو ترى يرتن هرانتن ايه سجنتا سندقي سنجرة ايه سجنتا انا قصة انا اللي يادخل يرتجو انتا يجو سنغافو جور رايت ما يادخل يفسد ati gaa dubartiin taaneeti sagantaan ta dubartiiti mee maal jechuu barbaadu waan jette san dubbadhu inshaallah. Alleen gama fayyaan sagantaan kun yaadni isaan fakkaatu. Hayyee. Akka dhaggeeffachaa jirrutti immoo shamarran harka baay'een abbaa warraa biyya haa fuudhuu yaadachuu kennani. An akkasiiti mee an dhugaanatti hin fakkaatu garuu. warri birbira ardiitiin bilbilu jirtan please nama akka mataa kiyya mudannoo biyyatti ani immoo fuudhee sababa fuudhutiin jaartiin yoo sun an jaaladhutti saddaan baadeen jirti. Hono warra itti fuufe obboleessu ati carraa gaarii qabda ayyee. Rakkoo biraa osoo hin taane wal dhabbiin tokko osoo jirutti osoo jaalalli dhugaan hedduu jirutti sababa fuudhummaatiin bas rakkoon tokko osoo hin taane akkuma baadeen dhabamtee waan jirtuuf yaada kanarratti dubartoonni deebiin kun akka quubsaa ta'e. Hayyee itti fuufi ni dhageenya. Deebisaan amma gaafin yaadni isaan kennan kun akka quubsaa ta'e rabbiin isinirratti haa deebisuu warra yaada kana qabuun jaanan akkama gama fayyan. Obboleessi keenya kunoo akki jedhee jiru an jiruu keessatti argee haadha manaa tiyyarratti haadha manaa biraa fuunaan osoo an quban qabne darsa guurrattee manarraa baatee shamarran dhugaa himaan jirtanii dhugaa himaa hii jedhanii ammallee wanni an jechuu barbaadu shamarran keenya warra bilbilaa jiru maqaa tuqaan jirru namni maqaa keessanillee arguun jiru sagalee malee kanaafuu mee dhuguma wanni sodaatanii isin jirtu yaada ifaa fi bilisaan kennadhaa waan isinitti dhagahamu. Aloo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا. سجل الخاص. هيا تفوفي. لايفي فراد أمس وبليتي تاني بليز لايفي فراد أمسي سرت شوفا. أنا جالسة أنا ما نرد تلفوني أو صوتي. يا دخي هبنا جزاك الله خيرا. وريرو بالبلتن لايفي في دوبا بناها سويتم بليز لايفي هاجا شفتانين بالبلنا. الو الو سودان الو
ألو ديفام أبليه ولرتي تشوفوا جراني السلام عليكم. وعليكم السلام ورد ديرات ديفام ناقودا سجنتان تيساني متي guyyaa lama booda obsa warri dhiiraatti sagantaa tana fakkaatu gaafii ajaa'ibaa qophaa'ee dhiyaachuu jira sanirratti hirmaattan arra shamarraniif carraa gaddiisa. Hala. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Itti fufaa yaada keessan. Abbaa yaada gurguraallee qabu tu'aa isinii baruuf ishee keenya nuuf jiraadha isin jaalan akkanatti gaafii tartiibaan nuuf oofa isin jaalan rabbii keessan isin haa dheeressu hin آمين آمين جزاك الله خيرا ربي سراهي نور إلا أجارة غلط وميد الفادو akkasitti nagaan nuuf jiraadha nageen rabbi isin keessa isin wajjin haa jiraatu ilmi keessa ilmi ulmaamul ahmad rabbi isinii آمين 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 اللهم آمين ولمانو ربي نهندها ملك يسوع غلطهم إن شاء الله تاتاني قال سكرتات إن أول واحد وإن شاء الله إن شاء الله قبا وقياتك لما بود إن شاء الله يا الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أوكي ألو أول واحد وإن شاء الله إن شاء الله لايفي في الراجو في وبلس خينا خامة بالبلتة ولا كيف تجدون إنك كسيتي ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. يعني نكون يا بريد هذا. هيا. هذا أملي وني نتبرو كمنو نفسي آخر فدوسون ثاني ذلك برتي ونكون شمر استيديري أمري ربي أكتبرو كمنا يوكان تركين ينكن ديم نتائي نفسيان كمو وان كان يمتو أبا مناكي يكن رتفود النفسي أكن نفسياكيات يمو هذا أقرو وني كن عدد ربي تأوسا نمني هبتي نمني ربي فجأي فأسار رهين الجنة هنجرو أكاكيات جتشودا صح أنا أبا مناكي ينرتي حفودو جئي يمون كيا يون لكم ربي يمير وان كان إرقام ربي صلى الله عليه وسلم هجتنيرو أن اللي إن يرى أدى وان كان هجتشون قبجئي يو إتي أمني نفسياكي يموهدي أبا مناكياتي يممالي نمني كميو هني يمو إن كن مو نما يرو أمقا يو كان شمرا أما قفمتي ور يرقم ربي صلى الله عليه وسلم در اللي هنا فاتراني جتشودا صح هنا فاتراني فإذا ربي وان تايف كيبالا تراني صح أنا شمري tokko abbaa manaatiif hin eeyyamte hin jedhu illaa ka rabbi rahmata godheefi hajaja rabbii fudhattee hajrii kanallee kan argattu yoo taate malee barri kamuu hin eeyyamtu. Ammas immoo namni kamuu fedhii isaa amrii rabbiitii ol fi fedhiin kiyya kana miti abbaan manaa kiyya narratti hin fuudhin jechuu hin qabamu. Yooti haqqii keenya kan haqaan argannu taane darsi keenya haqa kiyya kan guutu ta'e isatu rabbi irraa argata yoo ana qofallee ta'e yoo kabiraallee fuudhee haqasii kan guutu ta'e anaafillee hajirii ta'a obboleettiin kiyya kan dhuftee bultii argachiisullee hajirii argatti abbaan manaa kiyyallee yoo kan fuudhee haqeesii guutu hajirii argata waan ta'eef yoo rabbi jennee ta'e eeyyamna. Maasha Allah jazakillahu khairan. جزاك الله يا دبريدا هدو غلطهم بليتين بارك الله فيكم جزاك الله خيرا ما تقوب سامه سجنتان ساعاتك بوتا مجرا اتفوف نمو أداد أمنا يرون اللين هنكبو دقيقة مراسة قفان كبا ساعاتي تك بوتا مجرا نمني الدنيا دا كنتشو بربادن نتفكاتا اتفوف نمو أسمرتي دابنا يعني اللي يرو مراسا كبا اتفوفون درسوان مجويتون سأو أكم جتمه أغا بالبلي كجيلو تانا دوغان جرتو ودأمنه بالبلا نما هدو بالبلو جرا
hin beeyne anillee barumsaan naggee du'aayinaa godha har'a yuunivarsiitii waggaa lammaffaa eegaluufi bilbila wal isinii qixxeessa qoya obsa itti fufna yaa ilaahi hayame daqiiquma 15 isinitti dabala daqiiqaa 15 itti isinii dabala فواحدة أو ما ملكت أيمانكم مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء نمني هدون التفوفا يجرني اوكي سأل على سأل والكتاسيناتي لالله اتدي بنا يو خا دقيقة مراسة سنيا خنو أما ورد دوغاهم أني نيم بيخا شمرن هدو هنا فني أبا مناتي فنها يمتني جي سكندي تكافل سمو خيستي هيادو قرومه ورد دوغاهم واركباسة سنجلاين خاسمه ورد دوغاهم تن هايا أما إسنيف بنا دقيقة مراسة إسني خلنا دقيقة كرشان التسني دبلا أكدوا أين أقوتن هيا تفضلوا هيا بالبلا أما إسنجلا خاصة ديفامتكو بالبلا خنا سآوال كتيسو تري إنا لله وإنا إليه راجعون هايا ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو اتفضلي. ألو warri birbira ardiin dawwaltan isin jalaan kaasu filis warra iimoon bilbilu dhiibbaa itti godhaa jirtanii namu iimooni qaba iimoon bilbilaa. salaamu alaykum. itti fuufi. hayyee. Kesan beeksiseen egaa fiilmoo rakkoo keessan bakka eebbina qabusan haga danda'een guutuu malee akka rakkoo keessatti barbaaduudha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا. إن هيمو في يوركن نجراته ركنوا ما إيسا دبرتي براج على تشتسانا جوتاف ملء إن هيمو في جتوب بليتين تاني قال توم دوغان كنو هيه. السلام عليكم. هيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قام أخوتي من حيا مجريات هذا يقولنا سببني ورا كندا دي بالبلمين أبدا هاي ورا كندا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد كندا نلقى الرئيس. هيه. سجلتها يعني ما في الدنكا قالتهم ما namni gartee waan hawaasa keenya jiru karaa amantii illee gartee wal nyaachisanii wal dandeessanii deemuun kun barbaachisaadha. Ayyee. Kun sagantaa bareedaadhaaf fuulduraaf illee itti fufaa. Ayyee. Beektaan wantoonni gara fuula kan gartee akka shari'aatti ta'u uummata islaama dhiiraaf deemuu dadhaban akka jiran fakkaata. Ayyee. Maaliif rabbiin kun dura dhiirataan gartee dubartoota afur kan jamee isaanii beekuu barbaachisan. Ayyee. Maaliif nuti gartee osoo takka jirruutu dhalaa barbaachise jaanii yaadu barbaachisan. Ayyee. Fedhii akka dhiiraa fi dhalaan illee gartee uumaan illee rabbiin adda godhe
hayyee deebii akkuma gartee dhageenyetti bishaan dhiiraa kunii fi bishaan dhalaatillee hedduu kan tangaluu dhiiraa yaadisee akka doktor Daasir dubbatullee ni dhageenya. hayyee Sababa adda addaati deebi'ee ammaas dhalaa gartee dubartoota yoo afur godhan kana kan sillaan gartee dhiiraa sun gartee dhalaa biraa kan itti qajeelan akka waan irraa guutan dura fakkaata. hayyee Saniifuu deebi'anii dhalaa lama yoo sadii fuudhuu danda'ee gartee beekuun inni takka barbaachisaadha. Deebii jaalalallee gartee walqixa naa godhuu qabaa. Yoo hojjetu taate jaalala gartee rabbumaatu wal nama keessa malee gartee jireenyi yoo wal qixxeessuu taate malee jaalala abbaan malee wal qixxeessa jaame ilmoo hundaltuu duraatii fi namootaa jaalachuun wal qixa jaalachuu hin dandeessu. Kun waan kennaa kanaaf beekuu barbaachisaadha. جزاك الله غلطومي هدو غلطومي نما هدو بلبلو جرا ان شاء الله غاف ديراتي ستي دفنا هدو غلطوما ما شاء الله والبليس الفاد وديرو ايه وري اوسو نمني هاساو دب نمران بلبل تم بليس دي فما ولين حاجه نمني دبته في اوبسا اتلي لايفي فراچو في بليتي تينيا ورا لايفي ولي نما بلبلو دي فما الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ويا جارتي غادي جبت مكاتا. غافي اركيتيت جرتا غرا يادا دبري. ده اركيتي جرا برو كون جارتا جارتي مكاتا مزود كمغون استغرافو ايش فايده؟ ati gaafii gaafatamteef deebisaa deebise hayyee gaafii ta'e hubadden akkasumatti haja cufti yoo soonii fidattee maalisaanii fuu yaadan guutin daan fuudhuun amma yoo wal qixxeessee takka nuraalee haa fuudhuu hayyee aloo hello Please warri landing bilbilu jirtan difa hayyee akkasitti gaawaniin juhaanii gartee rabbuma nama qixxeessan nama qixxeessu takkittuma qabusan takkittuma fuudhatan imaana namaa wajji haa jiraatu sanuma ilmoosiillee akkuma wanni itti haa jiraachifatu hin jedhu. Jazaakillahu khayran warra dhiiraa gorsite takkittuma teessan qabadhaa taa'aa inaamusan. hayyee oo haasawi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu hayyee anis kan inni irratti ayyayyamuu maaliif jennaan waan barbaade hundumaa yennaan guutaati yeroo isaan eega garuu akkatti kan biraan irratti godhuun barbaadu ayyamu jazaakillahu khayran galatoomii sababni garuu maaliifi imi me waan sababni dubarto indemin sababni dubartoonni akka abbaan mana irratti fuudhuuf hin jaalanne maaliif himi akka hin jaalanne ati maaliif akka abbaan mana irratti fuudhu hin jaalanne fakkeenyaaf ay yoo narratti fuudhee jedhee wayiitti isi jaallachuun ni mala maaliif jennaan nin qannaha ni hinaafta jechuudha hayyee jazakillahu khairan galatoome hayyee ono dhugaa himta obbaleetiin teenya takka anniin hinaafa akkanarra fuudhuun hayyamuu jette hayyee hello Halo, assalamualaikum. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu Saya gaafii tu jira inni irra naa deebi'a. gaafii dubbisi mata duree irratti barreeffamee jira maal jechuuf bilbiltu osoo gaafii achumarraa hubadhu yeroon hin jirtu jazakillah Ayyee gaafii osirra fuudhutti gurrattee deemtaa hidhata. waanuma arkite sanee yaada kannadhu jazakillah Ayyee inshallah warri gaamman tanaa asirratti fakkeenyaaf dhalaan takka takka eenyuun hayyamaa fi ati tooftaa baabeessa. okay mashallah ati dura akka keetiitti maal goote yoo abbaan manaa keessarra fuudhe An akka mataa hiyyaatti abbaan mana hiyyaa anaanuu mari'atu gartee yoo inni niin fuudha jee ani goduu fuudhee fidaa beessa.
أنا مرتبة تحياتي هنا يمو في سوري سنجوني نجرا إيسي تتكتا أنا كنت تحياتي هنا يمو في ورم فتن يمسو بيالا سنجرو قالا نوم دليدي دورم إيجاز راسنا ورسووني هاي فكينا فاتيو أبا مناخي سرفوا لغرد إيران سينو هامتشو سينو يودي أبا مناخي سرفوا لمال قوتاتي أكم تاتي ani ga mana ya na rafuda so na ani maritin na rafuda garke arti gesi na fiisi wal gitte sai je ta kana kasin la ya hadin faso lakin amma so ta ni atta ta godin ta yor rak kide garke la alasta alalla ta kal je ma gira yo sirrafuda darsa gurraten dem la na rafuda darsa gurraten dem garu inni na in sokkitu na ma hada fiya gafiti ya debis yo sirrafudan sokkitu la yusakko mana murtiin geessitu ingeessu inni ijatu ilmu duraanii tinnalaali ingeessu inni immoo fuudhee gartee akka duraanii natti jijjiirame isaanii deema kaaye. Okay, mashallah dubbiin tee nagee galatoomi obbaleeyti. Akkasi galatoomaa sinii. Jazaakallahu khayran. Haya, masha Allah. Sa'aan dhumu jirti hayyee. Hayyee. Hello. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أستاذة قافت جا. هيا. يعني يعني جمع كوتين وانتين جدو هم بدو جلان ده مله. هيا. إنسان أجر وانت كنا مهم دبران جرو شمرن كنا لازم كنا في إيمان الدين برجو كمان. na yoo diin baranne ilmi namaa haramarra dhumaa walii beekuu qabdi shamarran kenna guutuun galatoom insha Allah obbaleetti teenya galatoomi hubanne yaada kheer hayyee warri laandiin bilbiltanii haramarratti hin kufne ittifuuf maaletta ittifuuf akka shamarran kenna haramarratti hin kufne biyya namaa agan takka fuutu sitti neerumu jechuun hin ta'u wanni kun duniyaa waan xiqqoorra jiraanna waan ta'eef walii beekuu qaban walii beekaniiti imaana baratanii haa fuudhoo jiraatti 3-4 illee kan gariyaan eeyyameef haa wal qixxeessu jaarsa ofii diin barsiisuu hin dandeetti shamarri takka eebbeessa jaalatte irraa karaa rabbii odeeffachuu hin dandeetti namni muslimaa tokko hin qajeela nuti yeroo hunda kaafirri nu kolfu faayidaan qabu leesh ilma nu laalaniiti nutti kolfan kaafirri shamarran kenna fakkii ta'uu qaban walii yaaduu qabani akka shamarran kenna haraama irratti hin kufne akka zinaa irratti hin kufne kan laalaniitiin carraa walii kennaa shamarran kenna hundinuu warri sagalee dhagaa jirtan jechuudha ittaqillaa rabbi sodaadha jiruun duniyaa gabaabduudha hanqniif waloonna jennaa walii yaaduu qabnaa haa fuudhu abbaa manaa kenna innaa akka inni isin horatu isin ofii keessanii gorfadhaatii wanti kun gaarii miti ija tokkoon nu laale yoo inni sillee caalchee si jaalate hangam jiraatta dhiyaarra jedha asiitti waan boruullee nin qajeelti ijoolleen dhiiraallee rabbi. Maasha Allah galatoom jazaakillahu khayran. Obboleettiin yaada baate maasha Allah gorsa bareedaa nu kennite. Hello. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaza kena masha Allah. Ittifuuf. Ani yoo abbaan manaa kiyya fuudha fedhii qabaatee lammata dabalata fedhii qabaate fedhinnaadha yoo na gaafate itti fuudha. Hayyee. Laakiin kaayoo nama maatii baay'ee qabu taatee murtiin guddoo taatee ani sallee kaawwanii yeroo jiraa'e. Ofiif itti fuuta jechuudha ati suma itti fuudha abbaan manaa kee yoo ati sirriitti si qabatee dabalachuu barbaadu. Yoo fuudhite yoo dabalachuu barbaadu isaa ka argu taate dabalachuu barbaadu isaa argeetiin kan jedhu taate. Buleettiin tiyyata musliima ta abbaa manaa sababa abbaa manaa dhufuutiin jirtullee waan jirtuuf fedhinnaa kiyya allaalee ta'anaaf isillee walii gallu. Hayyee gaafii tiyyatti haa deebinu ati ittiin fuudhaa jette yoo ammoo yoo inni fuudhee osoo siin hin mari'atin inni murtii ifiitiin ka bulu ta'e
yoo alumaa fuudhee sii jiru haadha manaa fuudhee sitti fidate akkam goota abbaa manaa ta'e? Akkasuma mana jirmoo. Maal yoo inni fuudhee akkasitti natti hin galallee ma obsaa fi. Jazaakillahu khairan yaada kee hubanne galatoomee obboleettii teenya insha Allah hayyee warri imoon bilbiltan. Allô? Hello. Hello. Hello, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustazani abbaa manaa qabu shamarrani akka abbaan manaa yana irratti fuula hedduu kana irraan heeruu yaada torbee namaa takka boosisuu barbaada. Maal jettee irra deebime? Abbaa manaa qabu shamarran akka abbaan manaa yana irratti fuula jettu tanniin irraa heerumee boosisuu barbaada jettu. Okay. Waan isinin jettu dhageessanii obboleettiin an abbaa manaan qabu abbaa manaa keessan haa fuudhu jettanii hayyamuu fi jirtan kana isin jalaa fuudhee akka torbee lama ol boochan isin godhaa kunoo maasha Allah maaliif garuu akkas gootaan? Jaruma laaluuf ka. Jaruma laaluuf. Kajallistuuf kadhiistu kan hin jallistuuf sobdi ustaaz. Okay. Amma dubbiin tun maal fakkaatime ati dura jalqaba abbaa manaa kan fuudhee jiru haadha manaa of jalaa qabu ni heerumta moo dhiiruma jaartiin qabne feete? Kanuma jaraa kanatti heerumuu fedha. Kanuma jaraa kanatti heerumta? Heerumaan. Kanuma waa of jalaa qabu kana wayis baree jiru kana gaariidha jettaati. Akka rakkataa jedhee. Tokko akkisiin jedhu boodeetti deebina hayyee namni kunoo anaatu haati manati yaasirra dhufteeti ittiin heerumaan humaa yoo fuudhe rakkoon qabu jetti ani si fuudhana hayyamtaasin jechaa jira. Hinayyamaa fi. Maasha Allah jazaakillahu khairan ulfaadha obboleettii teenya yaada keenuu kan nuu keetiif dubbiin ta ajaa'ibaati ta boodaa tun. Maasha Allah haayamee dubbiin. Aloo. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee sababni? Sababni takka faani ni naafaa lama faa jaarsa sheer godhuun fedhu. Maasha Allah ni hinaafta jaarsa kee immoo nama wajji sheer godhuun feetu biyya faranjiititti sharing is khayriidha jedhanii beektaa sheer godhuun tun khayriidha jedhanii sheer abbaa manaa osoo hin tahin waan biraa sheer wajji godhuun gaariidha jedhanii kanaafuu baga dhugaa himte galatoome. Galanna hin badin. Ulfaadha. Maasha Allah. Ani abadan niin hinaafaa abbaa manaa kiyya dabarsee nama biraatiif hin kennu. Hayyee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة أنا لين ديمو جرتي نما توقفي لما جرا خلني حسابا إن شاء الله. جزاك الله تفوف بليتي. أيوة ما شاء الله والله يسعدك كنا. قالتهم تفوفي يا دخل تفوفي جزاك الله. عندك يا أبا منك يا يوم. بربادي الله ما دبلت لنا ولتو بربادي. أيه. أكبر إن نجا بربادي ولا نجا كده. أيه. بلاتي. أيه. لكن الموت يوكل معنا ليجرين كمان كنا تنقل ساته. أيه. تكاي من دلنا أبوه إندو بنيمو لما أبصاري. أيه. قالتهم ياتلين الفادو ربي سناتيسو يسنون دم ربي وأبا منا ورما يسنو مقفى قبتي تاو ربي هاغدو وتيادو مخيسا برو في ملدي راهيمو في التنجرو تكيتو متيسا قبدا تانا مسان كمان دولي زارا نزيف قافا نمني هاسو جرو بالبلتيقا كم تجرى خاص يلو تفوفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقيقة تكتك يسني كن نعمة.
اتفوف وبليتي Kanarratti fuudhuuf fedhu. أكسرت فورم فيت سبب نمال warri waasaapiin bilbilu jirtan dhiifama obboleettiin teenya akkanarratti fuudhuun fadhuu jette haya daqiiqaa 5 qofa qabna laayivii dhaamsaatis namni amma bilbile san dhiifama yoo laayiviin si duuba jiraate sirriitti cufa aloo Assalamu alaikum Ustaz. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ani dhugaa jiru isiniif himuudhaaf hayyee sila kan dhugaa jiru yaani wal qixxeessu yaani yoo afur fuudhe sadii fuudhe wal qixxeessee kan jiraatu yoo ta'u hayyee Ustaz ni dhagaya sadiillee fuudhee afurillee fuudhee akka amantii islaamaa tokkotti yoo wal qixa kan bushu ta'uu rakkoo hin qabu ture jecha garuu kan wal qixa bushu hin jiru yeroo ammaa kana keessa saniifuu fuudhasaa hin barbaadu jecha silaa soo danda'amee wal qixa kan bushu ta'ee ana bira immoo rakkoon hin jiru. جزاك الله خيرا قالت أمي هلا توني جبت دبين عفور الله عفور ركون انجرتو هاي ما شلتو دبدو Hai, Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ani yaada kanarratti yani akka inni irratti fuudhuun barbaadun jedha. قالت أمي والفات جزاك الله خيرا Maaliifi jaalala naaf qaba taanaan irratti fuudhuu hin qabu. Maaliif nan jaalatu taanaan immoo fuudha waan ta'eef maaliif narratti fuudhaan jedhan galatoome yaada qofachuus. والفات قالت أمي هدو والفات أتله دمي في لا دي دمي السدي دقيقة تربة جهد أمور قبل هايه Assalamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Ustaz ani jaarsi kee akkanarra fuudhuun barbaadu. مالف Sababa ta'eedhaaf jaarsa kiyya yeroo hunda arguu barbaada hatta baay'ee alayyuu akka turuuf barbaadu qabdaa irratti dhoofne. بقى دقاهم تقروا وبليان كيك دبراز زمن آخرة خنا Shamarran amma akkana jedhan kunneen أيه jaalallee mawfiitu akka dhalaa biroo bal'aaluun barbaadan ni soban. ما شاء الله قالت أمي والفات Ayye. ما شاء الله هاي نزيفة نزيفة يرو دب بالبلة جتمه هاي نزيفة بالبلة أما سجلا خاصة بالبلة وري إيمو ديفا ما وري نزيفة دب بالبلة جتمه ما دب يأتي بالبلة تيسجل ربي خي ما كان كمال جا ألو Assalamu alaikum. عليكم السلام Akkamii sheekha yaada kan nuti barbaachisaa keenya. والفاد لايفي في دوبا سندام سبيليس يو أكيا ده خنا تبرباد Ada ini agama. اتفوف Lesa wajah. أيه Aduh. قالت أمي أيه قاف نتورك والكتافة دودبي إن شاء الله نما تكو قف جلا خاصة أما وبليت تاني تفوفي أتي أتشبود نما تكو جراح إننا تمر إن شاء الله جزاك الله تفوفي Aduh, Assalamualaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تيس نتوركي والكتافة دخلت جزاك الله ألو Assalamualaikum. وعليكم السلام
Aye, masih saya sini. Ayyee ulfaadhu galatoon. Aye, saya cuman wan jodoh macam ni dah. Bagaimana yang rapul deh? Ya, hina pun kawalan akulah hina pun number baca semari. Ayyee. Ini mah biar kau jiwa yang terus jatuh. Ayyee. Marga, sekarang masih di aku puluh deh. Okay. Hani furusan haram aku ikide mai cuman kau kita tu ya hamane. Ani gama dan purin ke saat ini indidu. Gabbaate ke halal leo berbalik lihat asli mantu maksud. Isuma sanu gabbaastee namaaf kennita. Kana wallahi ya. Maajite? Isa fuutee namaaf kennita. Isa fuutee namaaf kennita osoo hin taane yaa hojjiranne. Ayyee. Ini fuudhuun barbaadaa jee gaafaan guutuu nagaa fadhe. Ayyee. Laazimi dhorkuun maaliif fedhii isaati makkam? Wanni inni godhu kan wanni isaa wanni isaa dhiqqama qabu godhu maali? Darsa guurrateen. Wanni daraaru qabaa waan nara lakkaa'amoo haara. Darsa guurrateen deemtu. Hin sokkitu. Darsa godhee deemaa kulaan. Inguro Mashaallah jazaakillahu khayran. Obboleeyyan keenya warri hanga ammaa bilbiltanii yaada keessan kannachuu turtan hedduu galatoomaa. Sagantaan tun silaa sa'aa tokko qofaaf turte beekaa akka isin carraa argattaniif haga sa'aa lamaatitti isinii ol dheeresse waan hanga ammaa hirmaattanii yaada keessan kannachuu turtaniif hedduu galatoomaa. Sagantaan tun kaayyoon isin guddoon namni keenya akka waa baratee ilaalcha hawaasa keenya keessa jiru kan adda addaa waan wal nama falmisiisu namni keenya wanni akkanaa gizee dhuftee waan mudii namarratti qabachuu fa'aa itti fakkaatti waan hedduudha waan hedduu waan isin gurratti dhagayuufillee qaanfattan hedduu na harka jira sagantaa hedduu wal nama falmisiistu maaliif namni kunoo nama 450 ol haga nama 500 seentanii turtan gaafa immoo as taa'ee hadiisa isinitti himu namni haganan dhufu maaliif hawaasa keenya keessa ilaalcha jiru kana namni irraa mari'achuu barbaada waan kanaan sagantaa tana keessatti fuula dura heddumminaan sagantaa tana itti fuufnee goda hunda seenna waan hawaasa keenya keessa wal nama falmisiisaa hunda tuttuquuf yaalla garuu yeroo waan kana godhutti ani immoo riskii takkaanuu khatara keessa lubbuuti yagalchaati namni arra ol bahee amma sheekni akkana jedha kunoo gurbaan sanii fi maarree jedhee waa meeqa amma namni guyyaa arraa nama waa hedduu barreessu argitan sababuma kanaaf maybii dubartoota ta'a maybii warra da'waa teenya hin jaalanne ta'a arra waan baay'een irra barreessanii yeroo waa goonu hunda riskii fudhachaati akka namni nu arrabsu akka namni waa hedduu godhu osuma beeynuu waan akkanaa kana goona garuu sagantaa tana kaayyoon isii guddoon hawaasa keenya yaada dhokotaa wal nama falmisiisa yaada namni garaa keessatti qabatee taa'u kan namni irraa dubbachuu barbaadu ilaalcha hawaasni qabu hedduudha sagantaan itti aantu maybe sagantaan itti aantu nin dubbadamoonni sagantaa itti aantume mata dure isii isinii himamoo akka hiddummaatanii akkuma irraa kanatti dhuftan sagantaan itti aantu yoo feene gara siyaasaa isin kuchiisa yoo feetan immoo garuma haadha manaatii fi abbaa manaa kanarrallee turuu ni dandeenya hayaatu zawjiyyaa namni hedduu waan kana irraa haasa'uu barbaada sagantaa fuula dura yoo rabbiin nuun jedhe kutaa itti aanu sagantaa jalqaba irratti warri dhiiraatiis dubbatee ture arra dubartii yaada kannatee sagantaa sadaffaa kan shamarraa fi dhiirtiinis bakka takkaatu bilbilanii yaada irratti kannataniin isinii qopheesse. Fakkeenyaaf gaafiin marsaa dhuftu osuma waa'ee adda bahuu fi wal fuudhuu kana keessaa hin ba'in sagantaan dhuftu mata dureen isii wanni isiin jettu abbaa manaa haadha manaa fuudhee jiru yoo haati manaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmoo hin kenniniif haadha manaa teessan akkam goota yoo dheeyitee if marammartee abbaa haati manaa teetun hin dhaltu siin jaan akkasuma dubartiin yoo abbaa manaa keetirraa ilmoo argachuu dadhabde abbaa manaa kee akkam gootaa waan jettu torbaan dhufu waliin laallaa insha Allah waan hanga ammaa nu wajjin turtaniif galatooma wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu nageetti jiraadha